Iddoon kun Shaashamannee ganda duwwaa afuriiti. Karaa guddaa kana irra jira jechuudha. Karaan kun fuulduraaf asfaaltii kan qabatee jiru. Karaa guddaa Shaaloomiin samaanaanti Shaaloom jechuun beektanii karaa san irra jechuudha. Karaa san irraan as baaniiti. Kun maashaallahu karoora fuulduraatiif asfaaltii kan ta'eeru lafti kun kaaree 400. Suuqii laameeraa kana lamaan kan ofirraa qabu. Qorqoorroo adii kana irraa kaasee kun mana hin qabu suuquma kana qofa qaba. Haga bakka qorqoorroo itti dhaabatu kana. Qorqoorroon kun lafuma isaati kun guutuun isaa. Yaa nama dalagataaf taatu yaa nama fayyadamuuf taatu yaa Allah. Mana hin qabu suuqiin kun akka ajaa'ibaatiin mana nyaataallee yoo banan dalagaa garagaraatiif illee galii hin jirre galcha. Namni sammuu qabu yoo itti hojjete iddoo dalagaadhaa namni barbaadu kana. Kun asin gallumnaan asfaaltii baata. Lafti kaartaa keessa jira garuu kaartaa harkaan gaatanii hin fudhanne malee kunniin kun olaala Adaamaa qorqoorroodhaan kan ijaaramaa jiru safara irratti. Agartanii? Masgiin ammoo gubbaa kanaan jira madarsaa sabaa ifisni agarsiisa karaa salaasaa irra. Kunoo karaan kun karaa salaasaati karaa guddaa Addis Safarii jedhamee waamama. 04 Addis Safarii waamama. Kun masgiida. Kun manni barumsaati kun olaanu sabaa fi mana barumsa baatiiti tulle as biraan jira jechuudha. Karaa lama kun karaan guddaadha akkuma argitan kan irra jira. Kuma 800 yaani kaaree 400 yoo rabbi laaffisee isinii kadhanna daddafaadha qabadha.